Kan akka isii support godhu ka bira dhaabadhee waan danda'uun nama sitti kadhadhee ofiillee waan danda'uun bira akka dhaabatu na godhe garaa qulqullummaa isiiti. Hawwatii seenata isaa isii durii sana wallaahi jara na fakkaatti because waan dhokfattu hijiban beektu soban beektu waan zamanaa kanan beektu si galee naturally hawwatii seenata kan durii sana gartee isa san just of keessatti mucayyoo san keessa arga wanneen ani isii jala yeroo deemee hunda deemee intini jedhuuf already kanaafuu alhamdulillah wanni ani sammuu biyya keessa seef godhadhee ni godha galmaan ni gaha jedhee haga takka naan kaayee jira garuu ammas bakka hin geenne rabbi isii bakka naa geessu haga takka immoo yoo narraa qoodaman natti tola osoo ammarraa kaastanii immoo waa'ee isii xiqqoo narraa qoodamtanii oromoon hundi ani oromummaa akkuma namaatitti waan danda'uun haga naga intini jedhee isinis waan amma booda isinis jireenya qabdi anis jireenya qabaa waan dandeettaniif jajjabeessuudhaan dalagaa irratti fokas akka yookaaniif dhimma jaalalaa jinni kana keessaa baatee alaamaatti qalbii ofii dabsattu waan dandeettanii yoo namarra dhaabattee amma boodaan isii sappoortu gootan baay'ee natti tola. Kana yoo isiniin jedhu immoo dhibbaan dhibbatti anamma akkas jedhee karaa irra dhiisaa osoo hin taane garuu akka duraa sana osoo hin taane mishinii fi sammuu kiyya keessa wanni yaade hanga sa'aatii amma itti jiru kana ture sunnaa milkaa'eera alhamdulillah waan amma boodaa garuu diqqoo yoo narraa qoodamtan obboloota kiyya isiniin jedha asumaan kan madam kiyya waan biraa. Amma isiin nuni dalagatti yoo achi deemteetiin jettanii hojjetatti wanni isiidhaan namaa walii lallaaqattee wanna jettu hin jiru egaa biyya arabaa seenteetiin jette waan naan dalagama isii irratti wanna jechuudha. Achuma irratti akka fokas gootee jettu atis bira dhaabbadhu akkuma duraanii sanii jajjabeessi qaama biraa itti wanna hin jedhini. Kana booda maqaallee jalaallee waa hunda jalaallee baateeftan jedhee yaadaani. Kun isiidha already. Ilma namaatiif illee miti laali aadafaatee namni yeroo ammaa beektaa baay'inni parsantiin 75 ekileedhaaf namaaf maaliif jedheeti waan wayiis kana maa godhu waan wayiis kana bira dhaabatu. Suni faayidaa takka hin qabu sii galee rabbiif jecha gaafa goote namni waan fedhe si naa jedhu waan fedhe naa jedhu already uummata akka waan inni sirraa hir'isu hin jiru waan inni sii dabalu hin jiru. Garuu gaafa ati rabbi bira qabattee waan wayii namaaf taate karaan sii banama beekta karaa milkii karaan ati hin beekne meeqatu sii banama kana waan ta'eef ilma namaaf osoo hin taane waan sammuu kiyya hime san galmaan ga'u kiyyatu na gammachiise malee ilmi namaa akkana naan jedha mucayyoon tuyyuu akkana taate akkana naan jedha ammas dhuma sii hin beekne gatii ta'eef san murteessuu hin danda'u sii galee waan dirqama gaafa isii arge jireenya isiin keessa turte san argerraa kaasee murteeffadhe san galmaan gaadhe malee jireenya isii galmaan hin geenne kanaafuu namni yeroo ammaa gafama nama godhaa biree abbaa tokko tokkosaa kanaafuu itti jabeessaanii achirratti sappoorti godhaanii akka irraa fayyadaman ijoolleen miidiyaa gurguddaa qabdan laayivii isiin beektanii akka namni irraa fayyadamu push godhaanii kanumaa yoo wal gargaarre gargaarsi kana caaleen jiru sin jedhaa dhabaatee biyya. Anis gahee kiyya yoo baadhe gaheen nama biraa immoo already akka isiin oomisha qabdu san irraa fayyadaman waan isiin dalagdu kana dhaqee akka namni irraa fayyadamu gochuudha gaheen nama biraa jecha gaheen Oromoo biraa. Kana waan ta'eef ani gahee akka mucaa akka dhuunfaa kiyyaatti yaada sammuu kiyya yaada galmaan gaadhe yoon jedhu bakkaan gahee osoo hin taane waan yaade san godhadhee jira waan achirraa hafu immoo waan dandeenyu sappoorti wal gochuu hin dandeenya wal guddisuu hin dandeenya mucayyoo tana immoo moodeelaa fi fakkeenya shamarran baay'ee gochuu hin dandeenya isinii galee osoo wal bira dhaabanne akkas isin jedha asitti isinitti illee dheeresse naantee haasaa illee baay'ee hinaasa hundee bullee na of kolchaa. Aguma beeku godha aguma beeku haasaa illee kana oolchiifama. Ada baate? Gara mana kan bachiifte akkasitti sila gide akkamitti moodelisti si sanatti talchiisa dhiiftee biraa fiddaatiin gara ati inuma ruuzima guuri ati taa'i. Ruuza nyaata amma. Si jala saalfadhe jedhe. Anche nama rabbi naa kenne malee akka amana akkatti dadhaabee deemu kana wallahi hin fedhu. Gajjadee deemu naa wayyan akkatti. Barakat akka waan akkatti deemu maa akka deemu gogeen. Baraatadha. Akka moodelisti dabarate amma jechuun addunyaatti dorgomuu qabdaa baru. Hin fedhu. Akkanuma deemu naa wayya. Ani maal ta'e beekta akkanan deemin akkas hin hojjetin akkas hin dhaabatu maal abbuu? Maal sun gahee guddaan gajjadee haadha baate? Duudaan dhaabadhee deemu naa wayya. Si jala saalfadhe wallaahi. Akka jiru shisma dumaashi Dubaay mee Dubaay geeggeessuudhaan meeqatti fittan qoyi?
kuma dibba Firi visa deemte dumaashin bara akkasuma buleetiin jiyata akka smartiin qaaliin takka kan na bira dhaabattee jirti beektaa waa'ee Dr. Mariam. Dr. Mariam. Firi visa deemte siin malee wanni hin deemne xalabaat hin deemne orderii hin deemne. Dr. Mariamin tun by the way namni beekta yoo jiraatani dhiyoo tana tan mallaqni jalaa nyaatamee akkasii Mallaqni jalaa nyaatamee exactly baga naa beeku. Lakkisan jechuudha baay'ee keessaa wajjin rakkataa keessaa waliin cannaqamaa imimmaa waliin xuruurrataa ture mallaqa yoo xiqqaate dirhama Dubaay 10,000 maqaa hiqaamaatiin jalaa nyaatanii dubartoonni hedduun fakkeenya akka fudhattan abdii isinii qaba maaliif jennaan mallaqni 10,000 Dubaay irraa nyaatamee abdii hin kutanne fiizaa isii jechuudha karaa biraatiin jechuudha. arran tana sinu fiza nama bitabba mera la juru dunia talala me bilbilne Waraqata isii karaa biraatiin sirreeffattee hadda deebitee nama birootiifuu sagalee ta'uu nama birootiif gargaaruu jechuudha. Dubartoonni keenya yeroo baay'ee waan akkasii qofa gochuu qabna isinii galee waan akkasii keessatti yaaduu qabna jechuudha. Dubbira tarree namaaf ta'uu qabna malee bakka kufnetti hafuu hin qabnu. Dhugaa rabbii hedduu irra gudde Dr. Mariam hiriyyaa tiyya nama keessaanis dubbisee wajjin haasa'u. Waa hedduu godhuufii dandeetti isii bira taanaan seerima inshaallah. Inshallah. San irratti oomisha isii irratti akka isii jabeessan oomisha isiin dalagdu san hin beektaa miire lubbuun illee nama smartiidha. Dalagaa onlaayinaa sirriitti abdiin illee olaanas jira inni illee dalagaa san dalagaa. Sadantaa fi godhanii akka jabeessan onlaayinii irraan isaatti jala rappoortii qabu. Akkam sila okay. Kara jalan tak ada. Kara kana shampoo nampaknya atas, masyaallah. Warraati warra. Bareeda. Goota ija barbadaati abdii koo wallaa duddi koo sifaatitu. Kana shanya atas sih kana shan. Susi qaba susi sih. Goota ija barbadaa jechuun si bar anaa kee habiibi. Ah, naaf jira. Sambiraan keessa naaf bilbilee wasiima. Mana himu. Berarti lubbuudha barri ya dengan ada video kia duit na gore na yo san fidde duit na gote akka waan mallaqa san hundo bi keetina kennite gammade abdii dhugaa rabbii because namni anjala du tokko waa jedheeni waan sayyoo na godhe dhugaa rabbii hedduu gammade akka waan mallaqa san hundaati na kennite gammade wallahu rabbul kaaba. Siiga ergu. Guyyaa sadiitu fi amma guyyaa sadii qofa hafe kuma 14 kuma akkasii hanqata. Mara sanatti guuttara akka birri si akka nu namtichi. La walii galtee waan mallatteessineen kaa. Intau jechuudha mee deema namni kuma abdii babri kun deema godha mee bilis deema koonna fuula godha. Guyyaa 14 guyyaa afur hanqatee walumaa gala kuma 400 hanqata. Hedduma teeree amma guyyaa. Guyyaa afurtu hafa. Guyyaa afurikkoo osoo bara tayaasoo godhanii fi deemanii wallaahi lazim maa gootan mee bilis. Mee deema godha doolara meeqa fudhatta? Doolara kuma takka wallaahi. Doolara kuma takka dinaara meeqa? Kuma dhibba. Kuma dhibba? Kuma dhibba Itoophiyaa dee. Kuma dhibba nusi erga wallaahi kan walli yaadi. Wayi abdii koo maaluma si ta'e eessuma si kaadhan jedha barsiisii kaname. Eessa si kaadha? As laphee dhibbaa si kaayachuudhaaf ni arganii. Eessa si kaadha eessa si awwaalan jedha bar. Bakka feetan kaadha. Bakka feetan kaadhu naan jedhe eessa kaadhu gaa'e. Wallaahi biyyi kuma dhibba nusi erga. Maali? Dhibba maan waan jabii haa dhorogatu kan di walli. Fuudhu wallaahi abdiin natti nama addaati gaa'is baran abdii kana bara akka ani itti ilaalu bara akka nama miidiyaa irra baradhee akka nama miidiyaa irratti itti dhufee osoo hin taane obboleessa mana keessa waliin dhaladhe wallaahi birkaaba akkasitti ilaala obboleessa mana keessa waliin dhaladhe. Thank you. Alhamdulillah lubbuu kiyya keekii si muruu hedaa bar. Wallahi tu wannan nasi animo aku akan terus jalan agar Wallaahi warabbil kaaba abdii keekii muruu heda rabbi ka kadhee. mal jette Areeda baafte kaa. mal Wallahi. Ada. me ko jadi benar Wallaahi keekii muruu heda gaa'is rabbi ka kadhee maal jettanii isin asirratti? Maal jettan? Wallaahi keekii muruu heda. Yo murafi yo muraf guys
Angaruu boruuf iftaan keessa yaadee jira. Warra bilqa barbaadanii jira boruu. Ati hoo yoon baaftaa jedha gollaan koomkaan. Sambata dugu sambata duraa. Ijoolleen kiyya kun bare murii illee jedhanii bara. Kanas wallahi nama muraafi. Wallahi. An jechuun yaadee jira garuu isin namatti himuudhaaf dirqama isin himuun irratti barbaachisaadha. Dirqama isin himuun natti barbaachisaadha. Wallahi nama muraafi. Family YouTube kan sekarang nak goda profile kia jala saya nanti isi yang nanti kerot. मैं दे मैं को डाल जो ले प्लीज नमने को मावड़ी बिसाजी कुंदे मती मैं follow को डाल फाते फाते आप दो लोग को मासना पड़ता तो दे मैं को डाल प्लीज दे मैं वाली Fatisha, lubu atille duit nak goda isi fatah ya kisah serabat eh. Extra look posisi orang. Mana dia lewat? Mana? follow को डालते बोलता था बोले Aku maaf di sana tille ol kajelte jaket sana lag tu mal goda re. Selamat berakamu ya